kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba akkam jirtu har'a dirree Sheek Huseenii qabsoo Oromoo keessatti qooda akkamii akka qabduu fi gootota dirree Sheek Huseenii wajjin wal qabatanii ka'an ni kaafna. Amma xumura qophii keenyaatti faana turan affeerraa keenya isa guddaa ta'a. Sa'aana makenna badda gammoojjii kenna tanagaataw. Seenaa Oromoo keessatti seenaan dirree Sheek Huseen qabdu keessattuu immoo anaajinni tokkummaa Oromootiif shoora akkamii taphachaa akka turte namni lammii biyya Jarman ta'e Ulrich Brockamper jedhamu sirriitti ibsee ture. Uummanni Oromoo dirree Sheek Huseenitti yeroo lama wal ga'uun abdii bilisummaa qaban bifa walalootiin yookiin baarootiin miidhaa nafxanyoonni irraan gahaa turanii bara dheeraadhaaf itti ibsachaa turan. Jadin badee haanole rangattarraan mul'attee saalami hoo dubbiin haqiiqa ta'e laalami haa. Maarre namni Doonaald Smith kitaaba Somaalilaandii Two Lake Rudolph jedhamu keessatti uummanni Oromoo durii biyya kana jiraatu baay'ee kan ofitti boonanii fi ofitti gammadan akka ta'ee fi eega sirni bittaa Minilik isaan qabatee kaasee gadda guddaa keessa seenanii nafxanyoonni akka garbaa fi looniitti gabayaatti isaan gurgurachaa akka turan ibsee ture. Rabbi kiyyaa ganamallee galgalallee sutuma roobi malee bakakkaan buusin yoo jallisii nyaadhoo sohiyyoo sin haa akkasi. Itti dabaluudhaanis Smith waa'ee aadaa fi amantii uummata Oromoo kitaabuma sana irratti eeree ture. Maarre daawwattoota keenya kabajamu dirreen Sheek Huseen qabsoo uummata Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuun calaqqisiisuu qofa osoo hin taane afoola hogbarruu aadaa Oromoo kunuunsuu fi gabbisuu keessattillee gumaacha guddaa kan qabdudha. Akkasumas immoo masjiidni Sheek Huseen dhuma jaarraa 11ffaa fi jalqaba jaarraa 12ffaa keessa ijaarame. Dirreen babal'ina amantaa keessattillee qooda guddaa kan qabdu ta'uun shakkii tokkollee hin qabu. Kanaafuu anaajin wiirtuu aadaa Oromoo kan akka afoolaa hogbarruu afaan Oromoo fi seenaan Oromoo itti dagaagu qofa osoo hin taane bakka Oromoon gosoota adda addaa iddoo garaagaraatii dhufan waliin mari'achuun quba itti wal qabatudha. Hundeetiya sirraabe hundeetiya sirraabe akkana hundeetiya sirraabe hundeetiya sirraabe himuure akkana jedhime badi himuure kagaafa birkaa himuure kagaafa dhoqqoo himuure kagaafa hinaage himuure himure barite wala garru malee barite wala garru malee barakuta akkuma seenaa hubachuuf yaallutti dirreen fincila Oromoota bahaa kan bara 1955 qabsiisanii cimsanii hanga bara 1962 waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan bara 1952 Finfinneetti Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi Obbo Hayilamaariyaam Gammadaatiin jalqabee amajjii 16 bara 1955 magaalaa Finfinneetti naannoo Gullallee waajjira banatee ariitiin hojii hojjechuu jalqabe. Dabalatee sabboontonni kunniin warra anaajinaan daawwatanii fi sochii sabboonummaa Oromoo achitti mari'achuun hubannoo wal jijjiiruun qabsoo uummata Oromoo qabsiisuun duratti tarkaanfachiisaa turanidha. Sa'aana makenna badda gammoojjii kenna tanagaataw. Haji Adam Saddoo
guca bilisummaa Oromoo qabsiisuun Oromoota walitti fiduun fincila Oromootaa keessaayyuu baha Arsii Baalee kan bara 1955 qabsiifame Dirree Sheek Huseenitti karaa banuun shakkii hin qabu. Kana jechuun kan dandeenyeef fincila Oromoota baha kan bara 1955 qabsiisanii cimsanii hanga bara 1962 Oromoota waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa Finfinneetti hundeeffame keessatti gahee kan qaban kan Haaji Aadam Saaddoo fi sochii sabboonummaa Oromoo fi dura taa'onni gosoota adda addaa anaajinatti wal gahuun haala uummata isaanii mari'achuun itti fufuu jalqaban. Rabbii kiyyaa ganamallee galgalallee hatiratee sanjirra nun baasinaa latti nun baasinaa latti nu darbaa gaaddisa dhiiraa jalatti jedhin badii hadaa malleen tanumaa finfinnilleen tanumaa Oromiyaan tiyyuma jedhin badii kama heessuu tagalaa warra sirrii nagaya baase jalaa Barasaya barasaya barasani barasaya 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 barasani maalin jechesitani garasani nuufi keessan jirru gaafasani. Dirree Sheek Huseenitti gootonni Oromoo iddoo garagaraatti achitti wal gahu. Baaleen maaltu jira? Booranaa maaltu jira? Shawaa maaltu jira? Hararii maaltu jira? Jimmaan maaltu jira? Arsiin maaltu jira? Walloon maaltu jira? Jechuun rakkoolee naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti mari'ataa turan. Keessattuu gootonni yeroo san mari'achiisan naannoo Dirree Sheek Huseen iddoo Mahammed Masakaaniyyi jedhamutti halkan keessaa sa'aatii 6-11 achitti wal gahuun sinqii waraanaaf oolu qarshii walitti qabuun qabsaa'otaaf erguun shoora guddaa warroota taphatan keessaa kan akka Haaji Aadam Saaddoo, Haaji Umar Qeebaloo, Giraazmaach Amaan Huseen, Ismii Abbaa Washaa, Huseen Suraa, Kadir Abdurroo, Awwal Muhammad, Galatee Xaddachaa, Haaji Roobalee Turee, Huseen Oogatee, keessattuu Huseen Aloo gaafa tokko osoo Haaji Aadam Saaddoo qarshii guuranii iddoo isaan yaadan hanqati. Huseen Aloo waan qabu hunda hurgufatee kennuuni Haaji Aadam Saaddoo du'aayii godhaniif keessaa tokko yoo ta'u, maarree gootonni kunniin hundi sochii sabboonummaa anaajinaa dammaqsanii qaanqee qabsiisanidha. Ayyee sa'a nama kenna baddaa gammoojjii kennatti nagaa ta'u. Burqaan xiqqaan walitti yaa'anii laga ta'u. Lagni baay'ee walitti yaa'uun garba guddaa ta'u. Dhalli namaas walgahii saba ta'e. Biyyas ta'a jechuun Oromoonni wal jabeessaa turan. Keessattuu baroota 1942 fi 1952 sababa babal'ina qonna saayinsawaa makaanaayizeeshinii lafti baay'ee bu'aa buusu dandeettu mootummaa fi nafxanyootaan barbaadamte. Kanaafuu lafti akka safaramtu qalaadiin yookiin tushaan akka adda baatu bal'inaan kan durii caalaa itti fufe. Bifuma kanaan Baalee keessatti lafti yeroo jalqabaaf yoo wadaroon yookiin tushaadhaan safaramtu iddoo ooruu yookiin qonnaa keessatti immoo Oromoon lafuma durii namoota malkanyaa nafxanyaa jedhamu kanaan gibira kaffalanii fi akka lafa irraa buqqaan godhaman. Wanti nama ajaa'ibsiisu Oromoon lafarraa buqqaan kunni osoo akka qophaan ittiin himamin maallaqni fira ittiin soqatanii osoo hin kennaminiifi kaffaltii tokkollee osoo hin fudhatini lafa itti dhalatanii ilkaan itti buqqifatanii itti guddatan irraa humnaan qabeenya isaa irraa ari'an rasaasatti akka dhuman godhan. Rakkoo kanarraa nafseen baate laayyoo miti. Baroota 1950 fi 1960 keessa lafti nafxanyootaan baay'ee barbaadamaa waan deemtee fi nafxanyoonni illee abbaa lafaa irratti loluu waan eegalanii fi Oromoon jiru azaaba akka jiraatan taasifame. Ayyee sa'a nama kenna baddaa gammoojjii kennatti nagaa ta'u. Barootuma kana keessa
barumsa ammayyaallee waan babal'achaa dhufeef Oromoonni gara mana barumsaa dhaqan maqaa galmaayuu irraa kaasee hanga barumsa xumuranitti miidhaa fi salphinni irra gayaa ture. Waan himamee dhumu miti. Mana barumsaa keessatti maqaa jijjiirrachuu irraa jalqabee hanga amantii jijjiirrachuu waan deemeef salphinni eenyummaa isaanii irra ga'ee fi amantii isaanii irra ga'e lakkaawameen dhumu. Karaama hundaanuu baroonni 1950 fi 1960 Oromoonni bara salphinnaa fi gadadoo guddaa keessa seenedha. Oromoonni yeroo sanitti miidhaan irra gahaa ture addunyaatti iyyuu hin dandeenye. Addunyaan sirna kanaani sirna gabbara nafxanyaa isa daldala gabra caalaa badaa ta'e kana dhagayuu fi karaa hin arganne sabboontonni Oromoo adda siyaasa tokko dhaabuu fi yaaliin godhamee milkaa'uun dadhabamullee fincilli Oromootaa Arsii Baalee inumaa bara 1952 booda ciminaan itti fufe. Mootummaan illee humna biyya keessaa hundaatiif gargaarsa biyya alaa fayyadamuudhaan Baaleen naannoo Gadabii fi Booranaa tokko dabalatee fanjii fi dhukaasa rasaasaan gubuuf kutatee ka'e. Gootonni Oromoo garuu biyya ofii gubuu waan hin barbaanneef bara 1950 keessa muraasni Oromiyaa keessa faca'uun karaa Anaajinaanii godina Arsii har'aa yoo ce'an Elellee fi gara Arbaa Goggoo yoo mandheeffatani gariin immoo Anaajinaan keessa kutuuni Daroo Labuu fi Machaaraa qabachuun kunneen immoo gaarawwan Harargeetti lixan. Maarree bara 1955 kaasee Anaajinatti dalagaan ni baay'ate. Gootonni Oromoo odeeffannoo waa'ee lola biyya isaanii maal keessa akka jiru ummata isaanii kan Anaajina dhaqurraa yaada tokko fudhachuudhaan qabsaa'ota biraatiin wal jijjiiraa turan. Haaluma kanaan namoonni baay'inaan karaa Anaajinaa deemuun hubannoo qabsoo gootota Oromoo dhaggeeffachuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e godhuuf deemuu isaaniitti fufan. Bara 1962tti koleeraa waan ka'ee fi sodaarraa kan ka'e namoonni xiqqaanii Anaajina daawwatee jedhamuu fi daawwattoonni 100 yoo Anaajinaan muudani mootichi mataama isaatiin Anaajinaan daawwachuun dargaa fi ummata Oromoo gowwoomsuu fi jijjiirama tokko kan akka ummata naannoo Anaajinarraa gibira hambisuu fi waggaan maallaqa 1,000 kennuu fi waadaa galeef. Qabsaa'onni Oromoo Anaajinaan daawwatanii xiyyaara Anaajinaan qubatu gubuuni mootichi akka lafa qulqulluu Oromoo lammata akka ittiin deebine godhaniiru. Anaajinaanii bakka qubataa Sheek Huseen wiirtuu qabsoo fi bilisummaa ummata Oromoo waan taateef maqaan Sheek Huseenii fi Anaajinaa seenaa Oromoorraa yoomiyyuu hin dhabaman. Akkuma hayyuun seenaa Ingilizii ta'e A.M. Lewis jedhutti baroota 1952 keessa maqaan Sheek Huseenii fi Anaajinaa bara qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa guddaarra kan ga'e yoo ta'u dammaqiinsi ummata Oromoolee bara sadarkaa guddaarra gahe ta'uun shakkii tokkollee hin qabu. Uummanni Oromoo jibbiinsa sirnicharraa qabanii haala walaloo fi baarootiin bakka waaree Anaajinaatti dhageessisuun yaada bilisummaa fi walqixxummaa qaban ibsachaa turaniiru. Haji Adam nuti qabeenya namaan saamne nama siin ajjeefne kan nutti roorrisus kan nu ajjeesus isinuma gaaf tokko dhugaan ni baate. Oromoonis gaafa tokko abbaa aangoo ni ta'a. Aangoon karabbiiti kana maahumaa miti jechuun diinatti aadatan baalee jeequmsa gubbaa fi jalaatiin raafamuu kan eegalte keessattuu sochiin bifa adda addaatiin oo'aa qabbanaawaa hacuuccaanis cimaa deemuun bara 1950 hanga 62 gahame. Barri kun barri hacuuccaan gabrummaa cimee finqilli diddaa qabsoo gabrummaa ummata baalee ifatti bahe. Qabsoon hidhannoo Jeneraal Hussein Buneetiin hoogganamu Awraajjaa Ginneeriin kan Jeneraal Waaqoo Guutuun hoogganamu Awraajjaa Dallootiin deegalame.
qabsooni diddaa gabrummaa ummata Baalee awraajjaa lamaan keessatti fininte. Ummata Baalee bakka hunda jiru biratti fudhatama argachuun haamilee ummataa cimsee qaama mootummaa hirriba dhoggite. Waan ummanni keessa jiru karaa odeeffannoo itti argatan dhabuun guyyaan halkan itti ta'e. Mootummaanis kutannoo ummataa hubatee tarkaanfii hammaataa ummata irratti fudhachuu eegale. Ummanni nagahaan manaa bahee galuu dadhabe. Saamicha daangaa hin qabne ummata irratti raawwachuun isaanii itti fufe. Haaji Adam Saaddoo sirna Haile Sillaasee keessaa aangoo qaadummaa fi bulchaa aanaa Dalloomannaa fi aanaa Harannaa Bulluq ta'uun hojjetanii jiru. Sirna Haile Sillaasee keessaa Haaji Adam Saaddoo gonkumaa mootummaa Haile Sillaaseetiin walii galanii beekan. Haaji Adami bulchaa awraajjaa Dalloo fi Harannaa Bulluq hojii bulchiinsa keessatti akka hirmaatan kan godhameef jaalala isaaniitiif jecha osoo hin taane qabsoo ummata Oromoo awraajjaa Dalloomannaa fi Harannaa Bulluqitti hammaachuun humna jaraatii ol taanaan namni sochii kana tasgabbii dhoggee hammeessaa jiru Haaji Adami. Ayye saana makenna badda gamoji kenna tanagata. Haaji Adamiini malaan yoo ajjeefne malee ummanni kuni irraa hin hafu biyyaan buqqisa yaada jedhu irraa. Akkasumas awraajjaa lamaan kana qabsaa'onni Oromoo yoo fudhatanii Haaji Adami biyya shiftaa kennee jedhanii sababa itti barbaaduuf iddoo lolli jirutti hirmaachisuun ofii ajjeesanii namoota isaatiin ajjeefame jechuuf mala yookiin shira kaayan. Haaji Adami qaroo fi aqila jara caalan waan ta'aniif sammuun isaanii jara dursuun waan of qopheessaa turaniif durallee takkuu isaanitti ajamanii beekan. Duras Haile Sillaaseen akka yaada isaa ta'uu haa baatu malee Haaji Adamiin ummataan qabachuuf itti rarra'aa ture malee Haaji Adamiif dhimmamanii miti. Haaji Adamiin Rabbillee ni eega isaanillee of eegan. Dubbiin Haaji Adamii fi Haile Sillaasee anillee hin teenne intaltillee hin deenne mammaaka Oromoo san taatu. Haa ta'uyyuu malee sababa sochii qabsoo Oromoo bara saniitiin awraajjaa Dalloomannaa naannoo laga Yaadotitti lubbuun dargaggoota umrii 18 hanga 40 gahan halkan tokkoon naannoo sanitti nafxanyootaan dhumte laayyoo miti. Ayye saana makenna badda gamoji kenna tanagata. Haaji Adami gochi sukkanneessaa kana arganii anaaf maatii kiyyallee itti na dabala waliin na fixa anillee ummata kanaan addan jiru jedhanii daangaa malee aaran gubatan hangoo isaanii itti darbanii rakkoo hammaataa kana Haile Sillaaseetti muufi gara Finfinneetti qajeelan. Haa ta'uyyuu malee lubbuun ummata Oromoo dhumachuun Haile Sillaasee biratti hiikaa waan hin qabneef waa'ee lubbuu dhumachuu ummata Oromoo maa dubbatte jechuun Haaji Adamiin hidhe. Haaji Adamii hadaammii qottoo osoo hin taane dameesaatu isa jigsaa jechuun itti mammaakan. Haalli diinagdee fi gadi qabaan siyaasa ummata Oromoo fi cunqurfamtoota biroo hammaataa deeme qabsoon koloneeffataa fi koloneeffamtoota gidduutti babal'achaa deeme. Yeroo gara yerootti gabrummaan ummata Oromoo irratti daangaa tarte. Ummanni keenya dhume salphanne osoo lubbuun jirru ummata keenya alagaan akka malee godhaa jirti. Callisuun fala miti. Koottaa waan goonu haa mari'an jechuun kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Ismii Abbaa Washaa, Haaji Adam Saaddoo, Huseen Aloo, Awwal Muhammad, Kadir Abdurroo, Sultaan Noohoo, Haaji Umar Qeebaloo, Huseen Suraa fi kan kana fakkaatantu sochii guddaa godhaa turan. Ayye saana makenna badda gamoji kenna tanagata. Haaluma kanaanii anaa jin baroota 1950 keessa bakka Oromoon itti wal gahanii fi wiirtuu guddaa ta'uunis seenaan ni hima.
kana qofa osoo hin taane bakka Oromoon waa'ee namummaa mirgaa fi haala jiruu fi jireenya isaanii itti mari'atan turte. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa anaajinaa fi seenaa gootota Oromoo keenya asuma irratti xumurra. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Horaa bulaa. Kun Sagalee Kitaabaati.